bifa sagaleetiin viidiyoo waraabee namaaf erga jechuudha. Appilikeeshinii tokko illee isin gaafate yookiin immoo isin barbaachisu waatsaappimatu haaraa abdeet godhe jechuudha. Fakkeenyaaf al tokko isin dhageeffachiisan agarsiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haala kanatti jechuudha haga barbaadan yookiin immoo dheersanii gabaabsanii sagalee keessan namaaf kaahuu viidiyoodha jechuudha. Viidiyoon namaaf erguu akka fakkeenya duraan voiisii ni agartu haala kanatti namaaf ergina. Amma immoo viidiyoonis haala kanaanis lachuu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isa kanarratti jechuudha kaameraa duraaf duubas fayyadamuu dandeettu, kan gara alaa agarsiisuu fi kan gara fuula keessanii agarsiisus fayyadamuu dandeettu jechuudha. Kanaaf jechuudha kana fayyadamuudhaaf maaltu sinirraa eegama? Waatsaappii keessa warroonni abdeetiin godhin abdeet godhutu sinirra jiraata. Waan haaraa kamuu yeroo inni dhufu jechuudha. Waatsaappiin keessan yoo abdeetiin ta'in wanta haaraa san argachuudhaaf waatsaappii keessan abdeet godha.